Akkam jirtu faamilii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u faamilii jirtu kam jirtu. Egaa nagaa godha. Egaa akkuma beekamu sanala kanarraan guyyaa hundayyuu jijjiirra maallaqaa akkuma beekamu egaa karaa itoo bilaak maarkeetti akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa hundayyuu qabadeen dhufaa jechuudha. Karaa baankiitiin biyyoota akka jaree karaa itoo bilaak maarkeetiin garuu biyyoota 20 jechaadha. Guyyaa hundayyuu sanala kanarraan egaa kanan galakkisu jechaadha. Kanaaf fidee dhufu jechaadha. Guyyaa hundayyuu jechaadha. Egaa warroon mana kanaaf immoo haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Sheer laayikii naaf godhaa. Isiniin jedha dhugaa laayikiin yeroo baay'ee isinitti hin gaafatu. Sheeriin irree laayikiin irree sabskiraayibii yoo gootan irree waan yeroo guddaa isinitti fudhatu yeroo baay'ee isinitti fudhatu isiniin jedha. Warroon mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayikii godhaa. Isinillee sheer laayik godhaa viidiyoo kana hanqina namaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabdha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee biyyoota 20 dafee tananii silaan dubbadhuufu yeroo gabaabduu akka baay'ate daqiiqaa 8 fanatti fudhataa jechuudha. Daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 jechuudha. Kana jechuun baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin irraa biyyoota 20 jechuudha. Akkuma beekamu karaa baankiitiin immoo guyyaa kalee viidiyoo kalee keessatti kan hojjete baankii iddaa shaniidhaan qabadhee dhufe jechuudha. Biyyoota 5 baankii iddaa 5 jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjetee jira. Guyyaa har'aa immoo baankii gajareeni baankii Hawaash jechaadha. Guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Hawaashii itoo bilaak maarkeetiin immoo biyyoota 20 jechuudha. Baankii maaliifin qaqqajaree qabadhee dhufa baankonni hundumtu garaagara jechuudha. Baankonni Itoophiyaa keessa jiran hundi isaatu sharafannaa jijjiirannaa yookaan sharafannaan doolaara isaanii garaagara tokko miti jechuudha. Kan baankiin daldala Itoophiyaa ittiin sharafatu baankiin Awaash yookaan isaa gadi ta'uu danda'a. Baankiin Oromiyaarree, baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaarree, baankiin Sinqirree, baankonni hundumtuu garaagaraa jechuudha. Akkuma maqaan isaanii garaagara ta'e, akkuma buukiis isaaniillee garaagara ta'e, sharafannaa yookaan jijjiirannaa doolaarii isaanii hundumtuu baankonni garaagaraa jechuudha. Baankiin tokko miti jechuudha. Akkuma maqaa isaa akkuma dubbadde, akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e, jijjiirannaa yookaan sharafannaa isaanii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii garuu isaanuma kana jechuudha. Kanuma jechuudha bilaak maarkeetii tokkicha waan ta'eef akka baankii miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan immoo garaagarummaa isaanii utuma onlaayinii irra jiran jijjiirama. Kan itoo bilaak maarkeetii jechuudha. Utuma san onlaayinii jiranuyyuu yookaan hin dabala yookaan hin qannasa. Fakkeenyaaf kan sa'aatii kanaa fi kan galgala garaagaraa jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii. Baankiin garuu guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokkorree turuu danda'a. Keessattuu baankiin daldala Itoophiyaa hanga torbee 2 turuu danda'a. Otoo hin dabalin yookaan osoo hin hir'isinii jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo baankii walii gara baankii Itoophiyaati jechuudha. Fakkeenyaaf baankiin Awaash, baankiin Oromiyaa, baankota Oromiyaa qofaa jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti qofa hojjetu isaan kun. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo akka biyyattiitti baankii daldala Itoophiyaa yookaan neegdi baankiidha jechuudha. Kanaaf inni torban tokkotti yookaan torbee lamatti jijjiiramu yookaan dabalu yookaan qannasuu danda'a jechuudha. Salphumatti jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota ani qabadhee dhufe biyyoota 20 karaa itoo bilaak maarkeetiin kan akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yemen rihaala fi kan kana fakkaatanii salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 5 jechaadha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 5 qabadhee dhufa. Gaafa jedhe biyyoota 6 7 qabadhee dhufa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa biyyoota 5 jechuudha. Akkuma kileechatiin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Egaa guyyaa hundayyuu akkuma beekamu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aa akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Gabaabumatti immoo karaa itoo bilaak maarkeetiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalan karaa itoo bilaak maarkeetiin kaleerree viidiyoo kalee keessatti dabale kan jiru hojjedhe dubbadheen jira. Guyyaa har'aa akkasuma dabalee jira. Karaa itoo bilaak maarkeetiin guyyaa har'aa dabaleetu jira jechuudha. Amma Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 100 fi birii 82 fi saantiba 74 jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin dabalee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin karaa baankii Awaashin jechaadha. Birii 100 fi birii 55 fi saantiba 65 jechuudha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 100 fi birii 30 fi saantiba 47. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 100 fi birii 28 fi saantiba 47. Kan isaan Hoomaan rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 400 fi birii 74 fi saantiba 59. Kan isaan Duubaa dirhaamin tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 40
sagalii fi saantiima 68 birriin Duubaa hirree dabalee jira jechuudha. Guyyaa irraa saantiima wayii dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin karaa baankii Hawaashin jechaadha. Birrii 44 fi saantiima 14. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 48 fi saantiima 69. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli jechuudha. Karaa baankii Hawaashin birrii 43 fi saantiima 20 jechuudha. Garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Birrii Saawudii karaa Itoo Bilaak Maarketiin ta'e karaa baankiitiin birrii Duubaayinii birrima tokko wal caalu jechuudha. Baay'ee miti jechaadha. Kanatti baareen dinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 400 fi birrii 84 fi saantiima 83. Kuweet dinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 500 fi birrii 91 fi saantiima 83 jechuudha. Birriin Kuweet illee iddoo duraa birrii 600tti birrii 600 guutuudhaaf deemaa jira jechuudha. Dhugaa guyyaa irraa akkuma jedhe dabalee jira jechuudha. Kanatti Joordaan dinaarii tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 200 fi birrii 57 fi saantiima 37. Chaayinaa Yoowwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 26 fi saantiima 97. Kanatti paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 200 fi birrii 44 fi saantiima 72. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankii Hawaashin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiima 45. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 200 fi birrii 11 fi saantiima 21. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 84 fi saantiima 24. Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 19 fi saantiima 32. Iswiis baankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 200 birrii 29 fi saantiima 29. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 3 fi saantiima 94. Kanatti Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii birriin Israa'el tokko birrii 62 fi saantiima 52 jechuudha. Guyyaa irraa karaa Itoo Bilaak Maarketiin jechaadha. Kanatti Ijipshaan paawundiidha yookaan birrii Ijipti tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 3 fi saantiima 51. Kanatti Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin 0 saantiima 76. Hindii ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin birrii 1 fi saantiima 92. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarketiin 0 saantiima 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarketiin biyyoonni 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe guyyaa irraa baankii Hawaashin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarketiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleerree dabalee jira jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira. Akkasuma guyyaa har'aarree kaleerratti dabalee jira jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarketiin dabalee jira jechuudha. Kan biraamoo kanaan jechuun barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama. Warroonni madamanii jirtan immoo dinaara biyya seenuu osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya Libneeni paawundii jedhama. Paawundiin Libneeni baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan waan baay'ee xiqqoo ta'e isinillee doolaarii fudhattu. Doolarta keessa immoo doolaarii Ameerikaa jechuudha. Garuu doolartu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii za'ee tanan jira. Hani maqaa isaaniillee hedduutu jira jechuudha. Isin salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan dhassaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarketii yoo ergattan birrii 100 birrii 82 fi saantiima 47 herreeggattu. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Karaa baankii Hawaashin immoo yoo ergattanii birrii 100 birrii 55 fi saantiima 65 herreeggattu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Hawaashin kana ta'a jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti kana ta'a jechuun barbaada. Egaa salphumatti warroonni Joordaanii Beerutii yookaan Libneeni Ameerikaa doolaaraan herreeggattu yookaan dhassaabbattu jechuudha. Gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.